Kiyya karaatti kutee asirratti immoo qimamii waan diyaayitti namni furumii garuu jira. Kana keessa kaammonii namni hin beekne jiru filfil aswad yookaan Itoophiyaatti akka afaan Itoophiyaatti qunda barbaree jedhamti. Leemunii qaba. Loomii asirra loomii cuufameeti nama. Kaachabii qaba. Kazbaraa qaba. Kaammonii qaba. Kuni jechuudha diyaayitti nama jechuudha. Diyaayitti namni furumii galaa jechuudha. Akkasi. Mee walumaan haa ilaallu marsaa lammaffaadhaa dhiifamaa viidiyoo dingataa itti bu'ina jalaa kutee walumaan haa ilaallu isiniin jedha shobboleewwan kiyya qaalii fi gaarii namni. Amma immoo kunoo daqiiqaa 10 booda diyyaayin bishaan keessaa fudhamteetti bishaan sadaffaatti namni qibamee shunkurtii midhaanii qabu sana keessaa bohaaraatichi kun itti dhiifamaa jechuudha. Kaameeraa koo dukkaneessaa dhiifamaa ibsaan jiru. Amma kuni keessaan duubaan isa kana godhamee itti dibama jechuudha. Amma gaa kun diyaayinis itti godhameera furumii hagalu kun furumiin asiinii banaa jira. Furumii galaa kanas akkasitti furumii galaa hanga bilchaattutti gaachi keessa teessi jechuudha. Akka biyyaansi gara sa'aatii tokko walakkaa jechuudha. Daqiiqaa 10 caaltu asiin immoo waan biraa argattanii ammallee ganaadha itti fufa hojiin madaamitti kana rabbiin irraa haa qabu na bira dhufaatti akka sawwaruullee nan dhabe yeroo hedduu nyaata nan sawwaradhe akka dhabaasi. Amma immoo kunoo kuni bishaan isa sila qimameen garaagaraa heelii midhaanii shunkurtii qabu sana kanaan keessaa qeensitan jechuudha. Wasakkicha bishaan yaani qimamichuma keessaa fudhatanii kanaan qimamii keessaa fudhatanii kunoo karaa gabaabaa kunuma gattanii jechuudha. Akka madaaminatti dhumne kan isaa dafee sawwaraadha. Loon dhufee waa wayii hojjetaa isin gana biraa kun akkasitti keessaa fuutanii jechuudha. Qulqulleessitanii keessaa amma kun hoo keessaa fuudhee fixeera kunoo jechuudha. Fixeera kana keessaa qulqulluudha. Yoo barbaadan maxxarasa guddaa qodaa biraa irratti keessanii qeessuu dandeessanii kun naa qallaaliidha waan ta'eef akkasitti qeessu. Erga immoo keessa qeessanii kaatanii jezarii kanatti godhattanii jezarii jechuudha. Jezarii si lafaa qabee lafa jirutti godhattanii jezarii akkuma jechuudha. Si booda immoo kunoo bohaaraati mandii kanatti godhattanii mandiidha kunoo maqaan isaarra jira. Yoo barbaadan yoo barbaanne immoo kaammonii fi filfilas wadii xiqqootti goonanii gaaruu dhabdanis bicuu yaani achi immoo namni zabibiin beekne hin jiru. Zabibii yookaan inabii aswad inabii aadis jedhama kanatti godhattan jechuudha. Yaani inni anka filagootii abbaatiin kana booda milee keessan itti gootanii bidirratti dhiiftanii xiqqoo waceennanii jedhee ruuziitti naqattanii jechuudha. Ammallee tini qaaraallee dagatinaa qaaraan keessa bu'a. Kuni loomii yaabisii loomii namni hin beekne jiru natti fakkaata loomiidha. Loomii keessa buusta. Achi immoo angiyaasii millee bareera waan ta'eef abbaan barbaanne angiyaasitti naqxanii angiyaasii nyaataatti naqannu bareera waan ta'eef kan naqaa qabas. Akkasii obboleeyyan kiyyaa yoo naa mijate booddee isinii waraaba gizee ruuzii keessaa qeensuullee isinii jedha. Bolleeyyan kun ruuzii qeenfadheera ruuziin itti naqaara amma bishaan wacee bareedeera. Amma gaa kun ruuzii bidirra jira inni wacee bilchaachuu nuusi girmaashii bilchaate girmaashiin bilchaatu jechuudha. Hin qeenfamee booddee biddatti deebi'a. Kun ruuziin qeenfamee itti deebi'eera isinii jedha. Kun ruuziin qeenfamee raasini.